Welcome back. Kutaa sadeeffaa. Kutaa kana keessatti immoo maal wajjin ilaaluu eegalla jechuudha. Why important the building blocks of any C++ program kan ta'ani. Jalqaba irratti namni hundi kan beeku qabu why comment, syntax, comment, identifiers, keywords warradhaman kanadha jechuudha. Eegaluudhaaf akka ta'utti syntax maalidha? C++ syntax. Syntax akkatti barreeffti. Syntax ni egaa seeradha jechuudha. Seera yookaan akkaataa fakkeenyaaf natural language keessatti subject verb agreement kan jedhu jira miti. Fakkeenyaaf caalaan saree ajjeese. Syntax jechuun waan akkasiiti. Caalaan saree ajjeese. Kun amma seera subject object verbidha kan afaan oromoo. Ingiliffaan immoo deemtanii caalaa killed a dog. Kuni gamma ingiliffa keessatti immoo subject verb object idha. Subject verb object. Kuni gaa seera afaanii jechuudha. Seera afaan sanaati, afaan kanneenidha. Kuni subject object verbidha. Kuni immoo afaan ingiliffa immoo subject verb object idha yookaan predicate ta'a jechuudha. Kuni gaa programming language keessatti maal jennee bakka buusna jechuudha? Syntax jenna jechuudha. Syntax. Okay? Syntax jenna jechuudha. Seera afaanichaa jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf salphaamatti asirratti kan isin agarsiisu int x c equal to 9 in jedha akkatti. Kun amma sirriidha. Akkuma subject verb agreement siin 9 taati jechuudha. Integerii lakkoofsa 9 ofirraa qabdi yookaan haa qabattu jechuudha. Ka'ee utuun akkas godhe immoo afaan seera kana seera afaan yookaan programming kana cabsee 9 wal qixa c yoon jedhama. Kun amma baay'ee seera cabseera jechuudha. Kun amma utuun compile godhe akkuma isin argitanii diimaa jala sararee jechuudha. Kuni syntax jedhama jechuudha. Syntax jedhama. So maaltu jira C++ keessatti statements kan jedhamu jira. Statements. Statementonni kuni akkaataa dhuminsaa qabu. Fakkaata akkaataa itti galanii fi akkaataa itti dhuman qabu. Okay? Fakkeenyaaf declaration kan jennu gaa int x yoonne asiin akkatti x kanan declare godhe. Declare godhe jechuudha. X kuni integeridha jedheen computer kootti himee jechuudha. Okay? Amma compilerin kuni maal beeka? X kuni integerii ta'uu ishee beeka jechuudha. Semicolonidhaan dhume jechuudha statementiin kun. Okay? Statementoon kaan immoo kan semicolonidhaan hin dhumne ni jiru. Fakkeenyaaf if true jedheen akkas yoon godhe kunis acceptable dha fakkeenyaaf. Okay? Kun immoo maaliin dhume jechuudha? Blockidha jechuudha. Wanti tokko dhugaa ta'e as keessatti waa xaafuu nan danda'a jechuudha. Kuni syntax jenna jechuudha. Syntax jechuudha. Semantic kan jennu immoo semantic hiika jechuudha. Hiika wanta tokko akkuma nama jedhe x yoon jedhe yookaan equal to 0 yoon jedhe hiikti kanaa maalidha? Lakkoofsi integerii x jedhamu 0 dha gatiinsaa. Valueunsaa 0 dha jechuudha. X kuni 0 dha jechuudha. This is a semantic jechuudha. Okay? Akkaataan inni itti barraa'u semicolon godhe as 0 kaa'uu danda'a. Kun immoo seeradha jechuudha. Syntax seera afaanichaa fi semantic hiika statementii sanaa jechuudha kun egaa. Okay? Inni kaan immoo jalqaba irratti syntax fi semantic taane eenyu programming language gaafa baratu comment waan jedhamu jira. Comment jechuu dandeessu. Commenting maaliif barraa jechuudha? Nama programming keenya dubbisuuf yookaan namaaf barraa malee execute hin ta'u jechuudha. Commenting kun seerri commenti syntaxin commenting itti barraa'u forward slash 2 goone single line and single line fi
and multi-line jirachuudha. Multi-line jira jechuudha commentii keessatti. Single line comment kan jennu sarara tokko kophaa kan taate jechuudha. Fakkeenyaaf isheen immoo 2 / this is single line comment. Okay, kun amma single line comment dha. Line itaan yoon barbaade ammas kun immoo this is another line. Akkasittiin commentii barreessinaa jechuudha. Comment. Fakkeenyaaf namni koodii keenya dubbisu tokko return 0 jechuun kun maal jechuu akka taate akka inni baruuf yookaan booda fi keenya yeroo dubbisnu akka inni raanfannee fi commentii barreessinee keenya jechuudha. Maaliif akka kanaamini salphaa programmingin baay'ee logic complex ta'e barreessuu waan danda'uuf fi anumtiyyuu baay'ee complex waan ta'e barreesse guyyaa biraa dubbisuun natti ulfaata. Hiika wanta sana hubachuun natti ulfaata jechuudha. Kanaaf line ittiin kun maalidha? This fakkeenyaaf this returns 0 jedheen hiikaachu. Kun amma return 0 jechuun wanti kuni 0 return gooti jechuu barbaadeen commentii kan hin barreesseefi jechuudha. Kanaaf amma programmii kana tuunsinii kenne salphaatti dubbistanii hiikti kana maali akka ta'e bartu jechuudha. Like akkuma nama isiniin jedhe int x = 9 jechuun maal jechuudha gaafa jedhamu hiikti kana fakkeenyaaf namaaf barreessuu danda'a. Commentii gaasittis barreessuu dandeessu, gubbaattis yoo barbaadan immoo dudduubatti barreessuu dandeessu, yoo barbaadan immoo jalatti barreessuu dandeessu. Asitti fakkeenyaaf maal jedha? This line indicates x is an integer with value of 9. Akkasumas jedhama hiika qabaachuudha. Amma kun namni kana dubbisu sarara kana hiika ishee amma sirriitti beeka jechuudha. Okay, kuni single line comment jedhamti. Single line commenting. Inni kaani multi line comment kan jennu. Multi line comment asirratti mata duree ishee single line comment jettanii qabachuu dandeessu. Multi line immoo yoo barbaadani akkas gochuu dandeessu. Syntax ishee /* okay, achi booda star / as gidduu dhuftanii line amma barbaadan commentii barreessuu dandeessu jechuudha. This is line 1 and this is another line. This one is the last line of comment. Maal jechuu barbaade walumaa galatti sarara hedduu yoo barreessuu barbaadanii fi sarara tokko barreessuu barbaadan garaa garadha jechuudha. Itti aantanii asumatti kood wal keessa fayyadamuu dandeessu. Akkatti single line jechuu dandeessu. Okay, single line whatever. Garuu akkasitti single line fi multi line commenting jiru jechuudha. C++ keessa akkasumas programming language kaan keessatti kuni maal jedhamti jechuudha? Multi line comment jedhamti jechuudha. Okay, inni taanummoo commentii kana keessatti aane kan itti aanummoo variables kan jennudha. C++ variables ada amma fayyadamuutiin ka'e commentii variables isinumatti agarsiisuudhaaf commentii fayyadamuutti eegaleera jechuudha. Variables jechuun immoo memory location, maqaa memory dha jechuudha. Maqaa memory dha jechuudha. Memory gaafa innu RAM jechuudha. RAM data gaafa programmii kana run goonu fakkeenyaaf IDE kana gaafa run goonu memory irra jira jechuudha. Run process ta'e process jedhama. Run ta'aa jira jechuudha. Memory yookaan physical memory irra jira jechuudha. Variable ni maqaa bakka memory ti jechuudha. Fakkeenyaaf memory keenya 4GB yoo ta'e space ammuma of keessaa qaba jennee yaanna jechuudha. Space haga kana 2^24 spaces. Okay, kanneen keessaati baay'ee dheeraa waan ta'eef byte addressable jedhamu.
bakki seeliin tokko baayitii tokkodha jechuudha. Baayitii tokko. Kanaafi maqaa bakkitti waan akkasiidha hexadecimalidhaani waan akkasiifaa ta'uu dandeessi. Okay? Kana yaadachuurraa maal jenna x jennee bakka buusuu dandeenya jechuudha. Which is variable kan jennu. Kanaafani int age equal to 32 jedhee gaafan akkas jedhu age isheen jedhamtu kuni variable jedhamte jechuudha. Jijjiiramaa jechuudha. Maqaa memoryiti. Maqaa memoryiti. Agein kuni 32 memory keessa taa'uu ishee bakka agarsiisti jechuudha. Okay? Kana fakkaata waa'een variable. Maqaa variable kanammoo agamitti hagam fayyadamuu dandeenya yookaan akkaataan isaanii yookaan jennuu fi seera qaba. Kun immoo seerri kuni identifier jedhamu jechuudha. Identifiers. C++ keessatti identifiers. Identifier asirrattis barbaadan C++ variables jechuu dandeessu. C++ identifiering sin kun egaa seera yookaan akkaataa nuti maqaa variable fi maqaa kanneen function name kun fakkeenya main jennee kun seera mataasaa qabaachuudha. Main jedhamu isaa qobati seera mataasaa qabatu tuun taane asitti fakkeenyaa fi number 1 itti dabaluu hin danda'u jechuudha. Seeradha waan ta'eef. Kanaafi identifiering kuni akkaataa itti fayyadama variable fi maqaa garaagaraa nu agarsiisti jechuudha. Fakkeenyaa fi kanneen nuti fayyadamuu hin dandeenyetu jira. Kan nuti fayyadamuu dandeenyuti muraasadha. Fakkeenyaaf integer jedhee nambariidhaan eegaluu hin danda'u. Duwwaadhaa hanga 9 kan jiru hunda dursee fayyadamuu hin danda'u. Fakkeenyaaf 1 age jechuu hin danda'u. Garuu maal jechuu hin danda'a? Age 1 jechuu hin danda'a. Okay, akkattiin age 1 amma gaafan kana compile godheetuun isinitti agarsiise perfect rakkoon hin jiru. Kana garuu ka'een yoon waan asitti dabale yookaan lakkoofsa baafeetanii asirratti yoon dursee godhee maal jedha sitti invalid suffix age ilaal. Kana jechuun asitti kun sirrii miti jechuudha. Kanaafi lakkoofsaan eegaluu hin dandeenyu jechuudha. Maqaa identifier lakkoofsaan eegaluu hin dandeenyu jechuudha. Inni kaan immoo maqaa identifier gaafa fayyadamnu kaaraakterii special ta'anii fayyadamuu hin dandeenyu. Kanneen akka $sign, hashii warreen kana fayyadamuun hin danda'amu jechuudha. Kan nuti fayyadamuu dandeenyu fakkeenyaaf like kan nuti fayyadamuu dandeenyu possibly underscore fayyadamuu dandeenya. Okay? Underscore fayyadamuu dandeenya tokko capital letterii hanga z tti fayyadamuu dandeenya. Small letterii hanga z tti fayyadamuu dandeenya. Combination of small letter or capital letter with numbers. Fakkeenyaaf a n galee lakkoofsa gochuu ni dandeenya. Hanga z tti akkasumatti fayyadamuu dandeenya. Yoon barbaade Elias jedhee nambarii kennuu nan danda'a. Underscore godhuu nan danda'a. Okay? Kanadha. Nambariidhaan eegaluu hin dandeenyu. Asirratti immoo fakkeenyaaf special character irra ta'e percentii fayyadamuu hin dandeenyu. Akkasii jechuu hin dandeenyu fakkeenyaaf. Yookaan immoo dollar jechuu hin dandeenyu. Yookaan immoo hash function, hash key jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kun amma seeraan aladha jechuudha. Okay? Kuni seera identifier mini jechuudha. Kanaafi maqaa variable gaafa filattanii kan isin care gochuu qabdanii underscore fayyadamuu dandeessu. Kanneen kana fayyadamuu dandeessu. Nambarii itti dabaluu dandeessu. Dhumarratti warra kanaa wajjin akkasti seera identifier gaafa hojjechaa deemnu sammuu keenya keessatti waan shamaddaduu qabnu kun waan salphaa waan ta'eedhaaf jechuudha. Asirratti dabalata identifier kana gaafa create goonu wantoonni beekaman inni jiru C++ keessatti common kan ta'ani C++ kan irratti hundeeffame jechuudha. Keywords yookaan sometimes reserved words jechuu dandeessu. Reserved words warra kana fayyadamuu hin dandeenyu.
Fakkeenyaaf inti kan jettu kun asirratti dukkanooftee barroofte. Return kan jettu kun amma gurraachaan barroofte. Kun immoo laayitiidha. Laayit daarkiidha. Maaliif akkas ta'e? Warri kuni keywordidha jechuudha. Fakkeenyaaf keywordin kun kan lakkoofsa agarsiisan jiru, data type kan jennu kan agarsiisan jiru. Fakkeenyaaf floaton jedhe hin gurraachofti jechuudha. Fakkeenyaaf immoo ka'ee ammanii maal jechuun nan danda'as gaafa declare godhu integer else equal to 7 jechuun danda'u. Akkas gochuun danda'u. Sababiin isaan else mataan ishee keywordidha jechuudha. Kanammoo kaameraan goone maal arguu dandeenya jechuudha. Compile maal jedha jechuudha. Expected unqualified id before else. Else sirriitti hin fayyadamne jechuudha basically. Kanaaf keywords kan jennu hojii special ta'eef kan fayyadamni jiru jechuudha. Yookaan immoo asitti int jechuun danda'u. Inti kana irra deebi'ee fayyadamuu hin danda'u. Okay? Purpose ishee integeriin kuni asitti dhumeera. Asitti irra deebitanii bakka identifier fayyadamuu hin dandeessanii jechuudha. This is called reserved words or keywords. Kanaaf C++ keessatti gara reserved word yookaan keyword gara dhibbaatti jiru gaafa experience gochaa deemnu kana sammuuttis qabachuu waan itti cinqamnu ni jechuudha gaafa fayyadamnu. Kanaaf kutaataanu keessatti immoo waa'ee kana bal'inaan ilaalla jechuudha. Ammachitti nagaan tura.